ijoolleen gola madaamii jirtanii adaraa keessan gola namaa keessatti waan hamaa waan hin taane hin dalagina. Yoo nyaata nyaattanillee nyaata kanaan siraatan nyaadhaa. Dhugaas hin jedha jechuudha. Garuu waan beekuu qabdani eessa akka jirtan, bakka akka jirtan, mana eenyu akka jirtan, biyya kam keessa akka jirtan beekuu qabdan dursitanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isin baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni mana kiyyaaf immoo haarawaa taatanii subscribe gochuudhaaniin maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo agartanitti wannaan kun sirbata irraa balleesse obboleettiin keenya tokko waan isheen godhaa jirtu jechuudha. Gola madaamii keessatti jechanii wanti kana irraa of eeguu qabdan. Tokkoffaa irratti eessaan jira jettanii beekuu qabdan. Lammaffaa irratti manni hojjetame manni keessa jiru sun maaltu keessa jira? Akkamittiin arguu dandeessi madaamiti? Maaliidhaan arguu dandeessi? Isheen agartu jettanii akka barbaadetti nyaachuu akka barbaadetti naamusa nyaatallee cabsitanii safuu nyaatallee cabsitanii dogongora guddaa keessa galtu jechuudha. Sinii galee maaliif manuma keetu yoo ta'e nyaanni kabajaa qaba bar mana keetu mayuma ta'e nyaanni kabajaa qaba. Nyaata yeroo nyaatanii nyaachaa hinaasa'an akka baranitti nyaachaa hinaasa'an nyaachaa hin kolfan nyaata irraa ka'anii fiigan nyaanni kabajaa qaba. Nyaata yeroo nyaattu garuu kan biyya alaa baatanii biyya namaa keessatti jechanii wanta gola namaa keessatti hin barbaachifne waan kun wanna gola namaa keessatti hin barbaachisne abadan hin barbaachisu. Dhugaas hin jedha jechuudha. Ijoollee baay'eedha kana kara gootan garuu isin maal akkana gootanii fooloo argannaaf fooloo fi laayikii arganna jettaniif garuu immoo fooloo fi laayikiin kun jireenya isiniif hin ta'u. Kan jireenya isinii ta'u dalagaa karraa gajjettee mataa kee qabattee bultu malee kun fooloon kun bultii isiin ta'u jireenya isiin ta'u isin galee. Kanaaf gola namaa keessatti waan hamaa kana hin dalagina. Ijoollee baay'ee argee jira tokko kana ijoollee baay'ee maaliif akkana gobeetta fooloodhaaf isiniif fida kan biraallee ijoollee akkanaa jechuudha. Baay'eedha kun sirba kun gola madaamii keessa dhaabatee sirba kun gola madaamii keessatti akkaataa nyaanni naamusatti nyaatan kun gola ani xiqqishuma akkamitti namni sammuu tana yaaduu dadhabdan eessa jirra jettanii mana eenyu jirra mana haadha keessaniiti moo mana abbaa keessaniiti moo mana biyya abbaa keessanii jirtanii yeroo akkanaa kana maqaan balleessitan kun araboonni argama miidiyaa irratti ba'ee waan ta'eef nu argu takka waan nuti jennaa oollu nu argu jechuudha. Karaa miidiyaatiin nu argu kaameraadhaan nu argu waan baay'eedhaan nu arguu danda'u. Garuu maali isin akkamitti yaaduu dadhabdan gola namaa keessa teessanii gaafa warroonni jechaa jiru warra waan kana hojjetu. Garuu ijoolleen immoo hojjechuuf karoora qabdanii fooloodhaaf jettanii gara tuktukii gara maali kanaan hojjettan of eeggannoo godhaa. Fooloo fi laayikiin jireenya keessii hin ta'u. Kan jireenya keessii ta'u mataa qaqqabattee gaafa hojjettee nama taatee ol jettee jiraatta gaafa mataa qaqqabattee gaafa tokko immoo ol jettee jiraatta jechuudha. Isinii galee kanaaf adaraa keessan ijoolleen mana madaamii keessatti waan akkanaa daladdan irraa of eeggadhaa irraa qoxxobaa'ee kun waan hin barbaachisneedha. Naamusa nyaatas cabsitanii safuu nyaatas cabsitanii safuu keessas eeggachuu dadhabdanii ani dhiirri abboo dhiiraa miti bar sa'aatii kana keessatti tabalaashamne nuti shamarranii kana maree ijoolleen dhiiraa waan harakaata akkanaa goote harakaata jidiida fiddan fooloodhaaf jettanii harakaata jidiida fiddanii booda immoo isinumatu rakkina keessa gala. Gaafa rakkina keessa galtan immoo achirra baatanii sagalee naa ta'a na ajjeesuu heddii madhamti akkana gochuu heddii akkas jettanii gaafa san boochuu jechuudha. Kana immoo lafa jalatti boo'urra eessan jira mana eenyutiin jira biyya eenyu keessan jira maaliifan ba'e kaayyoon koo maalidha karoorri koo maalidha jettanii yaaduu qabdu dhuunfatanii jechuudha. Ani kan na ajaa'ibu yeroo baay'ee nan laala ijoolleen amma dhiyoo kan dhufa waggaa tokko waggaa lama akkas jiran kuni akka jiru laayivii irraa akka jiru laayivii banate na ajaa'ibe akkuma nuti akkuma nama laayivii hin beekne yookaan laayivii sanii barannee hin beekne wayitti mataa qaqqabannee bulla. Maaliif nuti waa hunda keessa barannee jira silaa nuti akka barbaade ta'uu qaba waa hunda barannee garuu
gola namaa keessatti gonkumaa hin barbaachisu. Isinii galee gola namaa keessatti wanta akkana hin barbaachisu. Dhugaa Rabbi isin jedha hin barbaachisu. Kun jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa fida. Boru rakkina tokkotti sirra ga'a. Viidiyoo keessantu gallakkifama. Viidiyoo kaas seefii godhatanii qabatan. Gaafa tokkolti goona ishiin akkana siin jedhan. Ishiin akkatti nyaatti siin jedhan. Viidiyoo keessan gadi baasan. Kanaaf ofuma keessaniif qottobaa. Nyaannis naamusa qaba. Akkaataa nyaataa baratan namni hin baranne hin jiru. Naamusa nyaataa baratanii jirtani. Nyaanni akka kabajaa qabu baratanii jirtani. Garuu isa cabsitanii gola namaa keessatti waan እንደውም ijoota laalaaluun namatti hin tolu. Dhugaa Rabbi iji tanaa laaluun namatti hin tolu. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Warroon akkas gootanii maqaalee nu nyaattan xannacha tokkotu foon hunda ajeessaa jedha Oromoon gaafa mammaakku. Namoota akka takkatu maqaa shamarran biyya Arabaa walitti qabe nu hunda keenya nama kaayyoo qabu warra kaayyoo qabu illee nu xureessa jechuudha. Isin akkana laayivii irraa yaa oltu akkas taatan onlaayinii irraan buutan achirraa nyaata beektan naamusa nyaataa wallaaltan maal akkas nuti isin jennee maqaan keenya nu badaa jira. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Hadaraa keessan of eeggadhaa. Waan baatanii beekuu qabdan, kaayyoo baatanii beekuu qabdan, karoora baatanii beekuu qabdu. Isinii galee kanaaf of eeggadhaa. Warroon akkana gootan kun of eeggadhaa. Viidiyoo kanaa irratti hojjedhaati akka yookiin immoo viidiyoo kanaa riippoortii godhaa irratti. Dhugaa Rabbi riippoortii godhaa irratti. Ajaa'iba ijoollee keenya ganni gisee tokko ofumaa balleessaniiti namni badduudhaa eenyuun badduudhaa akkasii jedhan. Isin numatu balleessa gisee tokko numatu balleessee jarallee badaa godha jechuudha. Ofumaa gola namaa keessatti waan hin taane hojjenna. Inni akkas isin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma warroon immoo chaanala kiyyaaf saaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtas galatooma ulfaadhaa. Laayikii naa godhaa billaa aleekum. Yaada qabaattan